Fuula keenya bakka fedhinuu hagu gurraachatu maadiyaatis tahee sababoolee adda addaa qabaatus. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirtu amantiif kutan osoo waliin qoodin har'a kaniin qabadhee dhufee fuula keenya qaama bakka kamiinuu nu gurraacha ta'e yeroo gabaabaa fi yeroo muraasa keessatti ofirraa balleessuu ni dandeenya. Obsa qabaannee irraa beeknee jennaani. Kan asitti argitan dinnichaadha. Dinnichaa tokkichaa dhiqannee quuncifannee qopheeffannee booddee sanii ammoo tuyyuu dinnichaa keenya meeshaalee ittiin bulleeffannu kan barbaadeyyuu haa ta'u kan mana keessatti wantoota adda addaa qullubbii akkasuma kaarotii qaysirii fi sammalee meeshaalee maawraatiin daakamullee hedduutu jira. Karaalee hedduun fayyadamuu dandeenya dinnichaa. Dinnichaa keenya bulleeffannee hanga xumuraatitti namoonni viidiyoo kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Namoonni ammootu viidiyoo kiyyaaf haaraa hin taane guutuun keessan viidiyoo ilaaluudhaan laayikiin komentiin ibda babbareedaa naaf qoodaa isiniin jedha. Nu hundi keenya wal bira dhaabbachuu wal jajjabeessuun abdii akka walirraa hin murree abdiin qaba. Kana jechuun chaanaalli tokko yeroo irratti hojjetamu wanni fedhe irratti hojjetamu qoosas tahee akkasuma barnootas tahee gorsa sammalee jechuudha. Wantoolee adda addaa abbaan waan hojjetu waan dhuunfaa qalbiin isaa barbaaddu qaba hojjeta jechuudha. Kanaaf anis nam tokko waan nu fayyada jedhee fedhiin kiyya kana waan ta'eef jecha kanarratti xiyyeeffadhe laaluu dhaabameefillee abdii hin muruu inshaallah guyyaa tokko laallamee na gammachiisuun waan jiraati. Kanaaf dinnichaa ergaa bulleeffannee geessinee wanta gingilchaa yookiin ammoo wantoota adda addaa waan xixiqqaa mana keenya keessatti ittiin dhimbiibannu yookiin bishaan cuunfaa isaa jalaa baafannuun dhimbiibanna jechuudha. Asirratti kan isin hubattanii beekuu qabdan harkalleen cuunfitanii dhimbiibuu ni dandeettani. Kana jechuun kiyya dinnichaan haala salphaan erga daakamee jedhee bishaan jalaa baafannee daakkannee akkasuma immoo cuunfaa bishaanii qofa kan barbaachisu. Dinnichaan qofti yoo fayyadamtanii jettan dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo gabaabaa keessatti ija jala kan gurraachate akkasuma immoo tuyyuu fuula keenya bakkoolee gurraachate nurraa balleessuu yookiin hir'isuus ni danda'ani. Kana jechuun namoonni keenya inni guddaan jechuudha parsantiin 95% kan isaan ittiin hubatanii wanni tokko har'a maadiyaatii namoonni qabu keessattuu jechuudha abdii muran maadiyaatiin hin baduu qorichi gumuu hin balleessuu hin sobanii badus na deebi'aa jedhanii. Inni rakkoon guddaan maadiyaatis tahee rakkoolee qaama keenyaa yookiin fuula keenyaa irratti argamu. Inni tokkoffaan keessa keenya beekuu qabna. Akka fakkeenyatti keessa keenya qulqulleeffachuu akkasuma immoo tuyyuu nyaatilee madaalaayinsa yookiin ammoo madaalaa tahe soorata jechuudha. Soorachuu san qofa osoo hin tahinii wantoota nu barbaachisan viitaaminoota irraa akkasuma immoo maaltu na keessaa hir'ate sababa maaliitiif maadiyaatiin dhufe sababa hirriba dhabuuti moo sababa hir'ina nyaataati moo sababa aariiti moo sababa ciisichaati moo akkasuma immoo sababa qorsa wayiiti moo sababa dibataati moo sababa kana hunda sababeeffachuun adda baafannee beekuu qabna. Keessattuu shamarran keenya kan biyya alaa jiran ni beeka. Kan asitti argitan harcee boqqollooti. Harcee boqqolloo namoonni hin arganne harcee hayisaa. Namoonni harcee hayisaa illee hin arganne hattan harceen qamadii ni taha jechuudha. Isiniif galee harcee qamadii. Namoonni kan hin arganne immoo tuyyuu aanan. Kuni hundi isaa jechuudha fuula keenyaafis tahee qaama keenyaaf hedduu bareedaadha. Abdii osoo hin muriin jechuudha waan sababa irraa fuulli nu gurraachateen daa'ima maankaa tokko erga harcee maankaa tokkotti goone daa'ima maankaa tokkotti goona. Immoo keessatti yaadaa fi haasaa walii ibsaa wal hubachiisaa kan wal wajjin deemnu viidiyoo har'aa kana keessatti maal fayyadamuu qofa osoo hin tahinii akkamitti fayyadamuu qabnaa akkamitti abdii osoo hin muriin dhiifama naaf kolcha isiniin jedha. Mana keenya keessatti of tajaajiluu dandeenya kan jedhuu fi tokkoffaa irratti shamarran keenya kan biyya arabaa jiran sababa oowwatiin illee fuulli keenya rakkoolee adda addaa bifa barruu nu ta'uu ni danda'a. Kanaaf abdii muruu qabdanii guyyaa tokko gaafa qilleensa bareedaa keessatti galtan isinirraa bada. Itti aansuun urgoo yookiin zabaadiidha yookiin aanan ititaadha. Kunis argamus bareedaa dhabamus ammoo dirqamaa miti wannuma mana keessan keessatti argamtan yookiin argattan fayyadamuu ni dandeettani. Akkuma reef isiniin jedhe namoonni harcee boqqolloo argachuu hin dandeenye harcee hayisaa ni taha, harcee ruuzaa ni taha, akkasuma harcee misirallee ni taha. Yoo dhabameeyyuu jedhee harceen qamadiillee rakkoon qabu yoo immoo kunis hin argamne rakkoon qabu dinnichaa daa'imaa fi aanan walitti fayyadamuudhaan wantoota amma argamu kana hunda bakka tokkotti godhus ni dandeettanii irraas dhiisuu ni dandeettan. Fakkeenyaaf viidiyoolee hedduu viidiyoo waa'ee dibataa fuulaa maadiyaatii irratti fidee namoonni hundi jechuudha irra caalan isaanii viidiyoolee akkanaa baay'ee fiddaa kam keessaa biinee fayyadamnaa yookiin ammoo kana hunda fayyadamuu akkamitti dandeenyaadha. Ka isinitti tole asitti itti aansuun niskaaffaadha yookiin niskaaffidha jechuudha.
Niskaaffeen fuula keenyaa bareedaadha keessattuu namoonni fuulli isaanii zayitii qaban yookiin immoo jiidha qaban. Kanaafi akka nu gargaara hedduu jechuudha. Niskaaffee itti baay'isoo osoo hin taane anamootuyyuu sababa bishaan dinnichaa na jalaa baay'ateef xiqqoo na jalaa hanqate. Isin ammoo cuunfaa dinnichaa san xiqqeessitanii qaama guutullee fayyadamuu ni dandeettanii. Qaama guutuu akkaataan itti fayyadamtanii erga shaaworii fudhattanii geessitanii qaama keessanitti dibdanii waan amma walitti maynee kana jechuudha. Fuularra hanga qaama lukaa dibdanii daqiiqaa 30 achi keessa teettanii bishaan qofaan lola'attanii baatan. Dhugaa rabbii guyyama san jechuu qaamni keessan kun harkaa yoo qabdan laafaa baay'ee namatti tolu akka qaama daa'immanii hedduu mee namni hundi keessan fayyadamaati ilaala guyyama takka fayyadamaati ilaala dhugaa rabbii waan ana amma isin himu kan qaama kana hedduu qulqulleessee keessattuu jechuu shamarran keenya rakkoolee adda addaatii fi qaamni keessan isin goggooge hanga takka dirqama jechuu qaamas tahee fuula qulqulleessuuf keessaa fi alallee fayyadamuun barbaachisaadha. Kana jechuun kiyyaa keessatti nyaatolee nu barbaachisan hirriba gahaa rafuun bishaan gahaa dhuguun nyaata gahaa nyaachuun akkasumas nyaatolee zayitii fi sukkaaritti baatan ofirraa hir'isuuf kana namni keenya fayyadamu. Wanni ani sirriitti hubadhee beeku namni keenya nyaata sukkaarri itti baay'atuu fi akkasumas zayitii yookiin coomni adda addaa itti baay'atu hin nyaatanii garuu namoonni biyya keenya yeroo itti hojjetanii zayitii itti baay'isanii kun walii gala jechuudha. Akka nama biyya keenya akka waan walii galaniiti jechuudha. Nyaanni yoo zayitiin nyaata san gubbaa hin jiraanne zayitiin hin dhageessisu wantoota akkasii nu hundi keenya maatii qabna mana qabna ni beeyna. Waan akkasiititti ilaalanii jechuudha. Zayitii hedduu namni biyya keenya zayitii irratti xiyyeeffata. Osoo wanni kun hanga takka hir'atee fayyaafis tahee akkasuma mootuyyuu dhiibbaa rakkoo adda addaa fayyaa irratti nurraan akka hin geenne zayitii hir'isuu nyaata irrattis tahee wantoota barbaade irratti baay'ee barbaachisaadha. Haala kanaan qaama keessan erga dhiqattanii ofirraa miinshifaan goysitanii dibattanii daqiiqaa 10 haala kanaan yoo isin danda'ame iskraappii ittiin gootan jechuudha. Dibanni kun iskraappiillee ni taha, miskillee ni taha, maaskillee ifaman of golcha. Maaskis iskraappis hundaayyuu ni taha jechuudha. Isiniif galee kana qofa osoo hin tahin akka qaamni keenya lallaafu bareedu qaama keenya bakka nu gugurraachate nurraa quncisuufillee gahee guddaa qaba. Haala kanaan qaama keessan sukkuumtanii daqiiqaa 20 hanga 30 ofirra tursiiftanii ofirraa bishaan qofa lollaatanii baatan jechuudha. Keessattuu namoonni qaama fayyadamuu dandeettan. Itti aansu warri fuulaallee haaluma kanaan dibattanii fuula keessan itti jechuun daqiiqaa 5 bifa geengoo ta'een bifuma amma asirratti argitan kana dibattanii erga geessitanii jettanii daqiiqaa 30 ofirra tursiiftanii ofirraa dhiixan bishaan qorraan lollattanii dhumarratti horaa bulaa turtii gaarii